Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Happy Tube. Appilikeeshinoota ajaa'ibaa kan barataa sadarkaa elementarii irraa eegalee hanga yuunivarsiitiitti mobaayila keessan keessaa qabaachuu qabdan isiniif fideera. Aappiin inni jalqabaa Cam Scanner jedhama. Aappiin kun wanta barreeffamaan jiru tokko gara PDF'tti isiniif jijjiiree mobaayila keessaniin akka dubbistan kan isiniif godhudha. Aappii kana buufachuudhaaf jalqaba Play Store keessa hin dhaxxanii erga deemtanii iddoo sarchii kana hin deemtanii Cam Scanner jettanii sarchii gootanii jechuudha. Cam Scanner haala kanaan erga sarchii gootanii isiniif dhufa. Erga isiniif dhufe ani aappicha kana bu'aan buusee jiruuf kanaafuu isa kana openin jedha. Open yommuu jedhu haala kanaan naa fideeraa jechuudha. Haala kana duraan dursinee aappii osoo hin siiniin dura gara kaameraa mobaayila keenyaatiin deemnee footoo kitaaba yoo haa ta'u assaayimentii gaafii garaagaraa yoo haa ta'u tartiiba isaa eegnee footoo kaasnee gara aappii Cam Scannerii keenyaa deemnaa jechuudha. Footoo keenya erga kaasnee booda gara aappii Cam Scannerii keenyaa ni deemnaa. Aappiin Cam Scannerii keenya fuulli isaa akkana jira. Ergasii iddoo kaameraa fakkaatu tana kilik goona. Ergasii fuulli isaa akkana jira. Akkuma beekamu kun kaameraadha jechuudha. Import image iddoo jettu tana kilik goona. Footoon nu kaafanne haala kanaan nu bahee jira jechuudha. Peejii isaa eegnee isa jalqabaa irraa kilik godhaa deemnaa jechuudha. Haala kanaan kilik godhaa deemnaa jechuudha. Peejii isaatiin tartiiba peejii isaa process godhee erga nu xumuree haala kanaan nu fidaa jechuudha. Haala kana erga nu fidee kiliir gatee haala gaariidhaan ija keenyaaf akka mijatee mul'atutti nu fideera jechuudha. Ergasii maal goona? Iddoo hin barbaachisne crop irraa goona. Iddoo hin barbaachisne crop irraa goona jechuudha. Haala kanaan ergasii next jennaan. Ergasii kilik goonaa jechuudha. Haala kanaan nu fideera. Fuula itti aanuuf deemnaa jechuudha. Fuula itti aanullee haaluma kanaan crop goonaa jechuudha. Next jennaani jechuudha. Process godhee fixeeraa jechuudha. Haala kanaan gara PDF keenyaatti jijjiiruuf deemnaa jechuudha. Haala kanaan erga nuu bahee amma maal goonaa? Iddoo gubbaa Cam Scanner jettu tana maqaa isaa moggaasnaa jechuudha. Maqaan gaafii assaayimentii waan ta'eef kun worksheet jedhaan fakkeenyaaf. Worksheet jedheeni confirm erga godhe haala kanaan maqaan isaa jijjiirameera jechuudha. Ergasii sharing goonaa. Ergasii gara share PDF tan jedhu tanatti kilik goonaa jechuudha. Ergasii download tan jettu tana taafuula irrannoo dhufte tana download goonaa jechuudha. Ergasii gara faayilii keenyaatti deebi'eera jechuudha. Ergasii faayilii keenya bannee yommuu ilaalu haala bareedaa ta'een haala nama hawwatu ta'een kunuunuuf bahee jira jechuudha. Haala kanaan aappicha kana akka seeraan itti fayyadamtan abdii qaba. Hiriyoota keessanii fi akkasuma obboloowwan keessaniif sheer godhaa isiniin jedha. Aappiin kun sirriitti faayidaa guddaa qaba. Aappii inni lammaffaa Photomaaz jedhama. Viidiyoo itti aanu daawwadhaa. Gaafii kamiyyuu yoo qabaattan koomentii irratti gaafachuun hin dandeessu. Viidiyoo kana yoo jaalattan like gochuun akkasumas viidiyoo akkanaa kana akka isin bira gahuuf subscribe gochuun mallattoo bilbilaa santuquun galatoomaa.